Ijaanu sinagar. Bara daatan no isaan na daatan niin arkaa qilleensarratti yoonii fi asii gabbee magaalota na keessaa yoonii fi beemalee as keessaa ijaan sinaa kan aamaqqaa namni guyyaa buufaa harkee halkan ta'e badheessa jaama kanaaf jarri san zaalima waan fatiyaa beeytuuf seelee mucaan kun haaree waan ta'eef isa kana itti erganii isii tana fuudhanii baar bira dabaluudhaaf waan karoora tumatanii isaan ni aara malee waan biraallee ogummaa takka isaaniitiin dhiitee malee nillee harka jajjabaalletti ilaalle garuu ni aaranii isaanis uumaa irra laallee bara aarumaa ni aaranii eegas immoo haakima geessan wallaananii fayyisanii galatoomanii waliin seelee mucaa kanatti ergan nutti fakkaate seelee nutis anaaf balloonis itti oowwine hedduullee tumne maama keenya asumaaniin daawwattootaa fi hordoftoota yoo duratti dhiifama si gaafadhaa dhiifama. Akimallee si geessan balloo feesantiinis hordoftaaf daawwattoota akimallee geessanii ganama kana kunoo har'a innis akkana gammachuu qaba. Galatooman balloo feesantiin illee maaliif namni badiisaa beeka yeroo san. Isin galatoonfanna bakkuma jirtanis inshaallah rabbiin nageessanitti haa ta'u fayyaa isinitti haa ta'u kan biyyaan baa jirtanis kan biyya keessa jirtanis inshaallah waan dalagattan keessa barakaa isin yaa kaa'u. Sabsaddaa jaanis sababsaddeetin isaa sababa naatee Abba Hamzaa akka mul'atu ka godhe isa dukkana san keessa nageessee bakkee Abba Hamzaa jiru kan agarsiise isa silaa inni jiraachuu baate Abba Hamzaa torbaan takka guutuu. Galatoonfadha warri deema fatiyaa bira dhaabbadha baar as baasa nuun jettan isinillee galata qabdanii isin qoftiin nu galatoonfachuu osoo hin taane nuti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya qaalee gaarii kan islaamaa kan waaqeffataa kan kiristaanaa kan bahaa kan dhiyaa kan kaabiyaa kan kiibaa kan kaabaa kan kibbaa bakkuma jirtanitti salaamna keenya ko'onni irraa burqee balilee isin bira haagee hojja arraaf gaa diibine maal deebisin jechuun kan isin oolamu ammaa kun ol dhufe alhamdulillahi hangafa keenya Baar Sufyaan alhamdulillah summa alhamdulillah nagaan baafanne mana galfanne gammachuun waluma faana itti fuftee inshaallah rabbi wajjin galatooma horaa bulaa daawwattoota keenya hordoftoota keenya isinilleen warri du'aa ta'isanii nu cinaa dhaabbattanii waadaa kalee ganama isinii galle alhamdulillah waadaa sanis isinii guunne galatoomaa isinii jecha dura arra daawwattoota keenyaan galatoonfadha warri deema fatiyaa bira dhaabbadha baar as baasa nuun jettan isinillee galata qabdanii isin qoftiin nu galatoonfachuu osoo hin taane nuti isin galatoonfanna bakkuma jirtanis inshaallah rabbiin nageessanitti haa ta'u fayyaa isinitti haa ta'u kan biyyaan baa jirtanis kan biyya keessa jirtanis inshaallah waan dalagattan keessa barakaa isin yaa kaa'u waan yettanii olitti rabbi isin yaa godhu akkuma du'aa'iidhaan nu cinaa dhaabbattanitti inshaallah rabbi isin cinaa dhaabbatu. Galatooma horaa bulaa isiniin jecha daawwattootaa fi hordoftoota keenya galanni keessan hedduu jechaatu natti qaata isin galatoonfachuuf rabbiin isinii waliin haa jiraatu nutillee warra Baar Sufyaan hangafa keenya jala deemee waadaa isinii galle kalee ganama teele deemnee jala caccabnee achi bullee achi oollee ummata zaalima ummata hattuu ummata yahudaa sanii harkaa inshaallah baafne nutilleen haa galatoomnu isiniin jecha akkasumatti haati Hamzaa dheengadda guyyaa torbaan dura imimmaansi irraa yaa ture alhamdulillah imimmaansi irraa goggoisin akkuma waadaa isinii galletti akkasumatti gaa obboleessa keenya Maamadiis warri komantii ilaalu barreessitanii mucaa miskiina maatumtan nuun jettanis galatoomaa horaa bulaa maaliif namni guyyaa buufaa harkee halkan ta'e badheessa jaama. Kanaaf jarri san zaalima waan fatiyaa beeytuuf seelee mucaan kun haaree waan ta'eef isa kana itti erganii isii tana fuudhanii baar bira dabaluudhaaf waan karoora tumatanii guyyaa buufaa harkee halkan ta'e badheessa jaama. Kanaaf jarri san zaalima waan fatiyaa beeytuuf seelee mucaan kun haaree waan ta'eef isa kana itti erganii isii tana fuudhanii baar bira dabaluudhaaf waan karoora tumatanii waliin seelee mucaa kanatti ergan nutti fakkaate seelee nutis anaaf balloonis itti oowwine hedduullee tumne maama keenya asumaaniin
daawwattootaa fi hordoftoota kiyya duratti dhiifama si gaafadhaa dhiifamallee si gaafanne haaqimallee si geessine seelee kanaaf akka dhiifama nu gootu atilleen dhiifama nu goote rabbi jecha nutilleen waan gubannee jirruuf waan rifannee jirruuf karaansaa karaa fatiyaatis karaa baar godhuudhaaf yaalii goote seeneeti seelee sirri bobbaane daawwattootaa fi hordoftoota keenya isin durattillee ol beetiin dhiifama gaafadhaa maamma keenya galatoomii dhugaadha nuti baar halkanii guyyaa osoo hin jenne anaaf balloon mootora qabannee seelee bakka cufa jala deemaa jirra arrarraa achi ichirraa achi waan nu jalaa jiraniif ati immoo as baatee seelee fatiyaa dubbistee fuutee bakka san geessitee isiilleen loogishina banattee nutilleen jala daleeynee seelee achitti dheeynee hangafa keenya as baasuudhaaf nutilleen hedduu takka haa galatoomnu abbaatuuf galatoomfata isinilleen nu galatoomfattani galatooma horaa bulaa isinin jecha akkasumatti gaa fatiyaan haati hamzaa gammaddee insha Allah rabbiin akkanumatti gammachuu walitti haa dhaabuu fi baargaa amma xiqqisho seelee waan qoonqoon adabaniif ammaasis tumessa amma dura nama itti bitanii tumaniin seelee sanuu osoo haakiman geessin osoo haakiman dhaqin nadhiisa amma wayyaan qabaa osoo jiru san gubbaan deebi'anii ummanni yahudaan ummanni zaalimni ummanni harka isaa nyaate harka saanaatti nyaate dhugaasan seelee fuudhanii gochaa kana irratti dalaganii akkasumatti gaa obboleessa keenya Mahammad seelee bira taa'ee odeeffatee akkaataa duraan isaan ja'an san keessaa dhabee nama miskiina nama ilmaan qabu nama guddisa ilmaanii malee waan biraan quban qabne ta'uusaa agarran akkasumatti gaa hatattamaan telefoona fatiyaa irraa fudhatee fatiyaa gama keessaatiin dubbisee fatiyaan arra Mahammadii fi fatiyaan achi dhaquu danda'an nutilleen akkasumatti jala daleeynee seelee achi dheeynee hangafa keenya baar gabbaasne alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u ummanni yahudaan ol bahee asirratti arrallee dhaadatu kun seelee mucaa Mahammad waan takkallee godhuu hin danda'an qeensarraa cabsuu hin danda'an bakka takkalleetti yoo arkanillee akka qeensarraa hin xuyne waadaa gallee fi jirra haa galatoomu tokkoffaa galatoomi maamma keenya galatoomi Mahammad galatoomi irra deddeebiin galatoomi siin jaa kanaaf nutilleen gaa waan akkasitti seelee yaanneef si jarjarre daawwattoota durattillee dhiifama nu godhi ol baanee gaa daawwattootallee dhiifama ni gaafanna warri gaa komantii jala barreessanii mucaa miskiina san maatumtan jettan waan kana fakkaatuufi kanarratti tumamuu danda'e kanaafuu isinilleen warri akkasuma jettan galatoomaa ilma Oromooti obboleessa keenya egaa jarri Yahudaan kun akkuma dumaashin teenya fatiyaan ammaa haati Hamzaa jettetti mucaa haaraa karaarraa arkanii isaa bakka seenu hin qabne fuudhanii bira geessanii akka waan dalagaa bireedduu godhaniifitti seelee doora lama kireeffatanii ummanni Yahudaan kun ammallee doora isaan kireeffatan san insha Allah rabbi wajjin jala dhaabbannee seelee abbaa mala sanii itti dirree akka isaan qabaman godhuuf insha Allah if boodan deemnu rabbi wajjin itti fufna akkasumatti gaa warroota akkana warra shira yaadu warra jaartii namaa fuudhee takka jaartii gololchaafaa fuudhee hamaama keessa naqee cafaqaa jiru isaanirrattillee insha Allah hangafni keenya nuuf haa fayyu hangafa keenya fayyifannee hangafa keenya wajjin karaa buune waan akkana insha Allah magaalaa sana keessaa dhabamsiisuuf insha Allah waadaa isinii gala rabbi wajji kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota keenya isinillee galatoomaa warri halkanii guyyaa nu jala dhaabbattanii du'aa teessaniin komantii teessaniin seelee mee baar eesiira makiinaa isaa baastanii inni noo eesiira rabbii waliin nu hagammachiisu jettan alhamdulillah rabbil aalamiin walumaanuu gammanne baga gammanne isinillee daawwattootaa fi hordoftoota keenya hedduutu kan nu galatoomaa warri biyya namaa keessa jiru ammallee irra deebi'ee du'aa isiniif godhe insha Allah waan dalagattan keessa rabbi barakaa isinii haa kaayu fagaatte isiniif haa dhiyeessu tadhiyaatte nagayaan isin haa nyaachisu rabbiin nagayaan waan dalagattanii hojii riskii fi milkiidhaan biyya keessanitti isin haa galchu warra haadhaaf abbaan irraa akhiramallee rabbiin isaa insha Allah jannatul firdaws isiniif haa qalneessu isinillee warri biyya namaa keessatti dhibamaa jirtan warri akka malee dararamaa jirtan insha Allah rabbiin yeroo gabaabduu keessatti furmaata fidee insha Allah riskiidhaan milkiidhaan
biyya isin haa galchu isin jecha nutumarraa hangafe inshaallah hanga garaan isin gubate hanga garaan isin belbele hanga nu yaaddoytan inshaallah rabbiin isiniif haa yaadu galatoomaa horaa bulaa isin jecha arraga waan je'ee isiniif deebsu takkallee hin qabu jecha natti qaata waan ta'eef isinilleen warra ammallee hafee jira warri dararamaa jiru warri hidhaadhaan tummee jiru inshaallah isaanillee hangafa keenya akkuma isin jetti hangafa keenya fayyisnee rabbi haa fayyisu inshaallah dawaa madaa heenaa rabbi isaaf haa godhu isa akkasitti fayyisnee isaa waliin taane inshaallah amma booda furmaata arkanne jennee yaanna duraan hangafa keenyaatu nurraa qabame ummanni yahudaan akka malee godhan akka inni hin yaannetti seelee karaarraa meessan kanaaf amma booda inshaallah isaanirraan hangafee warra waan akkanaa dalagu guututti seelee tarkaanfii irra fudhachuuf daawwattootaaf hordoftoota keenya hanga garaa isin gubate hanga nu yaadaa jirtan inshaallah kana cufaahu waadaa isinii gala rabbi wajjin isinilleen du'aa'ii teessaniin jaalala isinuu qabdaniin jaalala obboleeyyummaa kanuu qabdaniin jaalala oromummaa kanuu qabdaniin seelee jaalala insaniyummaa ammaanamummaa nu qabdaniin seelee isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagee isinitti haa ta'u isiniin jecha arragaa mucaan kunis galata qabnu biraa haa galatoomu ammallee waa hedduutu hafe waan hedduu waan inni quba qabu waan inni nu ibsuu taa'u jira kanaafu kanaas takka inni lama inni keessaa baasne inshaallah hundee bakka wanni kun irraa biqile amma bakka wanni kun irraa deemu inshaallah hundee isaa barree akkasumatti gaa khadiir solloqaa caccabaa hawaayyaanne kanaas seelee waan isa boodi jira seelee kanaas seelee tarkaanfii irra fudhanne mucaa kanaa waliin taane inshaallah as isinii baasneeti waadaa isinii gala rabbi wajjin arragaa balloonis haa galatoomu haati hamzaas haa galatomtu akkasumatti Mahammadiis haa galatoomu anilleen haa galatoomu kanaaf waan biraa waa hedduu jira waan inshaallah ganaa takka takkaan isiniif as baasnu isinis du'aa teessanii nu cinaa dhaabbadhaa rabbi isin cinaa dhaabbatu warri komentii jalatti nu barreessan isinilleen galatoomaa nu jajjabeessaa akka if boodan deebine inshaallah nutis rabbi wajjin if qabnee jirra kana waan ta'eef wallaahi hedduu takka galata gurguddaa nu biraa qabdanii isin biraa illee akkasuma qabna kanaafu galatoomaa horaa bulaa umriin turaa nu jiraadhaa inshaallah hanga keenya rabbi wajjin waan barbaachisuu cufa goonee fi akkasi gammachuudhaan waliin as baanutti inshaallah rabbiin isinii waliin haa jiraatu du'aa tiyatanaas aamiin naa ja'a galatoomaa komentii jalatti naa barreessaa yoon dongorees na gorfadhaa yoon sirrii jiraadhees na jajjabeessaa akkasumatti galatoomaa horaa bulaa arragaa gammachuu qaaxiranas hedduu waan nu jirtuuf xiqqisho mataa lafa keenya jennee arra mana kiyyatti as deebi'anii kanaafuu galatoomaa horaa bulaa waan amrii isinnu kanatan daawwattootaaf hordoftoota keenya gaara fedhe haa ta'u caccabsinee beesinee isiniif waadaa ni galla kanaafuu galatoomaa horaa bulaa jechaan natti xiqqaata isin galatoonfachuuf isinillee naa galatoomaa nu cinaa dhaabbachuu keessaniif arragaa asumarratti isinirraa dhaabbadha hanga fiidiyoo biraa gammachuudhaan walitti deemnu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.